Nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun Fana Media Corporation irraa podcastii keenya irraati. Podcastii keenya irraa keessumattuu dhimma guddaa kan taasisnu dhimma keenya kan taasisne dhimmi kun akkuma jalqaba kaasee dhimma keenya, dhimma uummataati, dhimma biyyaati, dhimma naannooti kan jenne irratti mari'achuuf deemnu. Dhimmi guddaan kan irratti mari'annu yookiin dhimma keenya kan taasifne dhimma qubeessoo wajjin wal qabatee egaa guddina afaan Oromootiin wal qabatee sadarkaa gaariirra jira jechuun danda'ama garuu yeroo baay'ee kan ka'u dhimma qubeessoo waliin wal qabateetu waan ta'eef isarratti maa inni ka'umsisaa akkamitti immoo furamuu danda'a eessatti haa xiyyeeffatamu guutumaa guutuutti sirreessuu moo xiqqeessuutu danda'ama dhimmoota kanarratti marii kan taasifnuuta Fana Media Corporation podcastii dhimma keenya irraatiin jechuudha. Isaaf immoo keessummaan qaba. Keessummaa keenya kana ni beektu hedduun keessan ni beektu qorataadha barsiisaadha. Eenyuunaan jettan barsiisaa qulqulluu ijoo Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa Afaanii fi Ogbarruuti akkasumas immoo qorataa aadaati. Isaan wajjin kan marii taasisnu kabajamtoota daawwattoota keenyaa hanga xumura qophii keenyaatti immoo waliin akka turtan kabajaan kan isin affeerru anaa dhufu. Anaan. Mee jalqaba waa'eedhuma gara rakkinaatti yookiin immoo gara guddina dhimma qubee waliin wal qabate osoo hin dhufini seenaadhuma qubee hanga ta'e haa kaasnu laata. Barootan hedduutii fi keessumattuu waggaa 30 dur waggaa 40 dur caalmatti immoo waggaa 30 asitti akka naannootti hojiileen hedduun kan barnootaas haa ta'u tajaajiloonni garaagaraa qubeedhaan kan barreeffamanii ni jedhan. Garuu qubeen kun salphaatti hin dhufne seenaanis qorannoonis kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf isarratti osoo waa kaasne yeroo hedduu qubee wajjin wal qabatee Sheek Bakrii Saaphaloo ni ka'u. Kanneen biroos Dr. Maamir Rashaad Faas wajjin ka'uu danda'u. Osoo isa kaasne barsaa qulqulluu seenaa qubee afaan Oromoo. Galatoomii daagama. Egaa uummanni Oromoo uummata afaaniin sirna isaa, aadaa isaa, afoola isaa, barnoota alidilee dhalootatti dabarsaa turedha. Akkuma waan hunda afaanin sirna isaa akka sirna gadaafaa afoola isaa dhalootatti dabarsaa ture. Afaan Oromoos osoo afaan barreeffamaan ta'in dhalootatti darbaa ture. Gamma afoolatiin gamma sirna Oromoon qabuutiin adeemsa keessa mishiinaroonni keessattuu ijoollee Oromoo gabrummaan gurguramteerraa barreessuu yaalan afoola Oromoo kanaa. Haga tokko barreessanii arkaayif qubee saabaatiin ture mi'oon doggoroo warri mishiineroota qubeedhuma laatiniitiin yaalaa turanii eessaa fidanii turan yeroo sanisa. Egaa akkaataa afaan Oromoo fi akkaataa qubeen laatinii akka wal simatu hubataniiru warri mishiineroota qubee laatinii fayyadamu waan ta'eef baay'inaan ijoollee Oromoo gabrummaan gurguramte wajjin waan turaniif isaan irraa yeroo waa baran yeroo gaafatan yeroo aadaa afoola Oromoo kan ijoollee kanarraa gaafatanii barreessuudhaaf kan itti tolu qubee laatinii fayyadamu waan ta'eef warri Awurooppaa kun qubeedhuma laatiniitiin barreessaa turan jechuudha. Waan sun hedduun arkaayif ta'ee adeemsa keessa ijoolleenis afaan jaraa baranii isaanis haga tokko afoola aadaa Oromoo afaan Oromoo ijoolleerraa barreessanii akka seenatti wantoonni ka'aa jiran hedduu jira jechuudha sakatta'insa afaan Oromoo keessatti. Booda immoo akka Abbaa Gammachiisaa Asteer Gannoofaa Onesmoos yookiin Hiikawaajii waan kana alatti isaanis waan baay'ee yaalanii booda deebi'anii biyya keessa qubeedhuma saabaa kanaanii dhalootas barsiisuu yaalaniiru, kitaabas barreessuu yaalaniiru. Onesmoos Nasiib kitaaba qulqulluu afaan Oromootti kuyaaleera akka dhaloonni baratanillee afaan akka baratan barsiisuu yaalanii jiru. Yaaliiwwan hedduun biyya alaatti taasifamee jira jechuudha. Biyya keessattis taasifamee jira. Biyya keessatti qubee saabati qubeen biraan eeyyamamu, qubee biraa dhiisiti afaan Oromoo iyyuu dubbachuun ittiin barreessuun hin eeyyamamu. Garuu yaaliin biyya keessatti taasifamaa ture qubee saabatiin
biyya alaatti immoo hayyoonni Oromoo baratan kun qubee afaan Oromoo bocuudhaaf yaalii adda addaa taasisaa turaniiru kan akka Sheek Bakrii Saphaloo, Mahammad Rashid Abdullee fa'aa waa hedduu yaalanii jiru. Even kitaabuma Quraanillee qubee afaan Oromootiin qubeedhuma yaalan kana barreessanii jiru. Yaalii salphaa miti jechuudha. Afaan Oromoo akkuma uummanni Oromoo yeroo sana kallattii adda addaatiin dhiibamee kooluu galaa ture, kooluu galee afaanichis alattidha lubbuu horatee kan deebi'aa ture. Miidiyaalee bilisummaa qaba waan ta'eef. Alatti bilisummaa jira. Alatti bilisummaa jira. Akka barbaadanitti qoratanii qo'atanii yaaluu danda'u akka afaanichi afaan barreeffamaa ta'u. Asitti garuu dubbachuun yakka haga ajjeefamuu akka seeratti dhoowwamee ture biyya keessatti afaan Amaariffaa qofa babal'isanii biyyattii irratti afaanichaan uummaticha jijjiiruu amantaa tokkoo fi afaan tokkoon jijjiiranii assimilation yookiin immoo sirna dhudha'uu jechuu dandeenya. Saba biraa dhudha'anii eenyummaa isaa jijjiiruudhaaf yaalii taasifamee waan ta'eef biyya keessatti baay'ee rakkisaa ture. Gabrummaa keessa ture qubeen jechuun dandeenya. Qubeen gabrummaa. Nama qofa osoo hin taane afaanichillee gabrummaa keessa ture jechuudha. Gaazexeessitoota kan akka Ayuub Abubakar fa'aa fudhachuu dandeenya. Biyya Somaaliyaa keessatti, Keeniyaa biyyoota ollaa keessatti hojiiwwan isaan hojjetananii seenaa Ayuub Abubakar akkam barumsa jalqabeen dubbisuu jalqabnaan barruulee argadheerreef afaan Oromoo afaan barnootaa ta'e isan dubbise. Kitaaba dubbisuun illee achii kananii muuxannoo fudhachaa dhufe reefu qabee barruuleewwan adda addaa gaazexaa adda addaa barreeffamanii dhufanii namoonni abbaa kiyyaa fidanii kennan jiru. Isaan qubee afaan Oromoo boodarra natu barsiise malee qubee Amaariffa dubbisu. Garuu seenaa Ayuub Abubakar hagama akka aarsaa kaffalee yeroo sanan argee gaazexeessitoonni afaan Oromoo, hayyoonni Oromoo walma faana afaan Oromoo wajjin kooluu galanii jechuudha. Alatti yaaliiwwan taasifaman keessa inni guddaan dhumarraa hayyoonni Oromoo qubeen laatinii kun afaan Oromootiif daran mijataa akka ta'e hayyoonni xiinqooqaa warra alaa wajjin ta'uudhaan faranjoota wajjin ta'uudhaan qorannoowwan adda addaa dhiyeessanii sirriitti mirkaneessan jechuudha. Mirkaneessuu qofa miti. Dhumarra kan akka Xilahuun Gamtaa fa'aa asitti dikshineerii yookiin galmee jechootaa ittiin barreessanii kan akka Ahmad Muudee isaan dikshineerii bareeda barreessanii mijataa ta'uu isaatu mirkanaa'ee jechuudha. Afaan Oromoo fudhattee baay'ee sooressa. Jechoota mataasaa qabaa. Jechoota waraabbameetti yaanni tokko gara jecha 10 isaa olii filannoodhaaf yeroo nu dhiyeessu jira jechoota wal fakkaatan. Egaa wanti kun amma qubeen kun akkuma jalqaba isin jettan kolugaltummaatiin ture yookiin biyyoota alaatti ittiin barreeffamaa ture. Yaaliin garaagaraa kan taasifamaa tures biyya alaatti. Haa ta'uti 1983 haa deemnume naannoo 1983 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuu kooti. Qabsoon taasifamee sirni darguu akkuma kufeeni afaanicha afaan barnootaa, afaan hojii, afaan miidiyaa akka ta'u kan keessumattuu kan naannoo irratti labsiin ba'ee gara hojiitti seename. Duubatti osoo deebine amma yeroo sanatti akkuma jalqaba qubeen kun yookiin afaan kun afaan barnootaa, afaan hojii haa ta'u yeroo jedhamu namoonni tokko tokko qubee kana barsiisaa turan. Naannoo 84-85 mana barnoota galgala keessumattuu qubee kana barsiisaa turan. Haa ta'u qubee qabsoo meeqaan sadarkaa gara hojiitti yookiin immoo hojiitti haa jijjiiramu kan barnootaa afaan barnootaaf afaan hojii akka ta'u haa ta'u kan jedhame kuni yeroo ammaa sadarkaan irra jiru gara boodaatti kaasuu dandeenya. Seenaa ishii bara naannoo 1983 turte qubee fi afaan waliin wal qabatee waan jiru mee haa kaasu. Egaa gara seera qabeessa ta'utti akkaataa ittiin dhufe ilaalla.
Isoo doonkaasiin imaammanni afaanii biyya kanaa maal ture yoo jenne Jabana Haile Sillaasee afaan Amaaraa qofti biyyittii irratti akka dubbatamu akka baratamu akka imaammata afaanitti kan ba'e ture. Afaan barnoota afaan hojii afaan waliigaltee Amaariffa qofa akka ta'u inni akka babal'achuu qabuu fi uummanni biyyittii karaa sanaan tokkoomuu akka danda'utti imaammanni afaanii ba'ee. Egaa dargiin kufaatii dargiin booda battala sanatti hojii guddaan hojjetame maalidha? Akka ibsaa guutamaatti ministeera barnootaa keessa kan ture saffisaan imaammata barnootaa keessatti afaan Oromoo haga kutaa 12 akka afaan tokkoottis haga 8tti immoo akka afaan barnootatti akka hojiirra oolu hayyoota afaanii qofa miti namni barate hundi itti duulan. Kitaabni qophaa'ee afaan barnootaa ta'e. Afaan hojiis akkasumatti ta'e. Heerri biyyittii jalqabaaf yeroo mootummaa ce'umsaa sana yeroo ragga'u akka naannoo Oromiyaatti afaan Oromoo, afaan hojii fi afaan barnootaa naannoo Oromiyaati. Qubeen itti fayyadamu immoo qubee laatiniiti kan jedhu. Ragga'e. Heerri mootummaa naannoo Oromiyaa mirkaneessee afaan seera qabeessa ta'e jechuudha yeroo jalqabaatiif biyyattii keessa. Haga sanatti beekamtiin qabu. Seeran illee dhorkaa ture haga sanatti. Haala kanaan afaan seera qabeessa ta'ee heera biyyittii keessatti dawoo heeraa argatee barnootatti yeroo seenamu namni hundi aantummaa qaburraa ka'eetti duulan barsiisaa ture. Ganda keessatti bakkuma jirutti hundi qubee afaan Oromoo barsiisa. Manneen barnootatti, ganda keessatti, baadiyyaatti, magaalatti, mana nama dhuunfatti illee duulumaan qubee afaan Oromoo barsiisaa turan. Yeroo sanatti afaan Oromoo guyyaa 2-3 namni kan salphaatti hubatee barreessuu dubbisuu danda'u. Haala salphaadhaan namaa gala. Maaliif yoo jette dheebuu bara hedduu, dheebuu jaarraa tokkoof walakkaa ture. Yeroo barattu afaan eenyummaadha. Afaan kee eenyummaadha. Afaan meeshaadha kan jedhamu afaan itti fayyadamuuf barattu afaan lammaffaadha. Inni akka meeshatti. Afaan kee yoo ta'e garuu aadaa kee of keessaa qaba. Eenyummaa kee of keessaa qaba. Sirna kee duudhaa kee of keessaa qaba. Waan ta'eef afaan eenyummaadha. Afaan Oromoo uummata Oromootiif eenyummaa isaati. Sirna isaa Oromummaa isaa walitti qabee kan jiru utubaa Oromummaa kan ta'edha afaan Oromoo. Alii Birraa waa hedduu jedhee jira. Qamar waa hedduu jedhee jira weelluu isaaniitiin. Kanaaf eenyummaa ofii achi keessatti waan arganiif yeroo sana saffisaan barachaa turan hunduu qubeen amma baballeessan kun hin jiru dafeet hunduu sirreessaa ture. Akka salphaatti baratanii darban immoo barsiisaa turanii. Haala kanaan afaan barnootaa afaan hojii ture yeroo jalqabaa sana qubee dogoggoruun barreeffama jaaf gurra isaa baballeessuun kun hin jiru ture. Maaliifi? Egaa dubbii guddaan achirti. Tokkoffaa inni baratu of kennee barata itti gammadee dhimmee barata didhannaadhaan inni barsiisus onneedhaan barsiisa. Maaliif dheebuu jaarraa tokko walakkaa ture waan ta'eef. Inni barsiisu qulqulleessatti. Bilisaan barsiisu osoo inni. Bilisaan barsiisu. Inni baratullee itti gammadee barata. Inni barsiisu itti gammadee barsiisa. Kanaaf otoo hin qulqulleessin inni barsiisu sunis barataan isaa sun otoo qulqulleessee hin fixin irra hin darbu. Barnoonni ammaan kana rakkoommaadha. Barataan dakaaga gubbaatti otoo qubeen qulqulleessin deemee yuunivarsiitii gala. Yeroo sana garuu barnootuma bu'uuraa barnootuma ga'eessallee yeroo barsiisan otoo qulqulleessanii barreessuu dubbisuu hin xumurin waraqaan ragaallee hin kennamuuf. Warri baratus dafee qulqulleessa warri barsiisus immoo akka gaariitti barsiisa. Sirriitti namaa gala. Koottaa ni barannaa qubee dafeen namaa gala yoom nu dhibee jedhu haala kanaan nuuf sirbaatti nu barsiisu yeroo jalqabnu qubee afaan Oromoo. Haa ta'u. Egaa sirnaan qubeessuun guddina afaanichaatiif maa inni gahee hin qabu. Maafan dhimma kana kaasaa amma afaanichi kan bara 1983 turee miti sadarkaa namarra jiru.
kitaabaanis haa ta'u, weedduudhaanis haa ta'u, fiilmiidhaanis haa ta'u, tiyaatiraanis haa ta'u. Wanti gaheedha yookiin guutuudha miti. Garuummoo isa kan 1983 sana ture miti. Sadarkaansaa hanga ta'e ol guddateera. Kanaaf kan wajjin wal qabatee yoo qubeen yoo guddate yookiin sirnaan yoo qubeeffame afaanichumaaf maa inni gatiin inni qabu, faayidaan inni qabu kan jiru osoo kaasne. Faayidaa hedduu qaba. Faayidaa isaatti odoon dhufin dhuguma afaan Oromoo qubeessuun nama rakkisaa kan jedhu afaanota birooti wal bira qabne oolaan. Afaan Ingilizii, biyya keessa afaan Amaariffaa, afaan Faransaay, afaan Jeerman, afaanota biroo yoo fudhanne, afaan Chaayinaa, dhuguma afaan Oromoo sirreessanii qubeessuun rakkisaadha yoo jenne afaanota jiran keessa afaan haala salphaa ta'een yeroo gabaabaa keessa qubeessuu, dubbisuu barachuun danda'amu. Hayyoonni maal jedhu afaanota addunyaa kanarra jiran keessa afaan akka dubbatamuuti kan barreeffamu afaan Oromoo qofaa. Afaan Oromooti. Maaliif yoo jette hayyoonni afaan dhiibbaa jala ture waan ta'eef hayyoonni xiinqooqaa biyyoota adda addaa yuunivarsiitiiwwan warra Awurooppaa kana keessatti baratanii qorannoo gaarii qopheessaniiti yeroo dheeraaf yeroo fudhatanii irratti qo'ataniiti. Even mormiin odoo isaan mudatu alattillee qubee laatiniitiin hin hojjettan jedhamee biyya keessa dhiisii alumattillee yuunivarsiitii yeroo qorannoo isaanii dhiyeessan osoo mormiin isaan mudatu akka gaariitti qo'atanii mijataa ta'uusaa haala kanaan international phonetic alphabeetii hordofaniitoo akkaataa sagaleetti baasnutti yoo dheeressinee baasne dheeressinee akka barreessinu yoo gabaabsinu gabaabsinee yoo jabeessine sagalee jabaa baasna ta'e jabeessinee sagalee laafaa baasnoo ta'e laaffisnee hudhaaf irra butasaas akkasumatti akkaataa ittiin barreessuu dandeenyutti haala gaariidhaan qoratanii lafa kaa'anii jiru. Kanaafuu afaanota jiran keessa afaan baay'ee salphaa ta'edha. Fakkeenya tokkoon itti Chaayinaa tokkoon guyyaa 3 barsiise. Afaan Oromoo. Afaan Oromoo. PhD isaa joornaalizimii asitti barata. Eessa turre nuti jedhe. Amaariffaa biyya Chaayinaatti baratamaa jira bara. Afaan akkaatti salphaa kana haga yoonaa akkamitti arguu dadhabne. Eessuma turreedha. Yuunivarsiitii jiru tokko mansiiseen dhufaa bana achitti afaan Oromoo baratamuu qaba. Dikshineerii kana odaa kiyyuman fuudhee kennee fi inseen makuraa bira dhaqnee dikshineerii lamaan tokko nan bitadha jedhee yoo gadi fuudhe akkanuma gaggaragarchee kun sirrii miti jedhe. Guyyaa 3 barsiise jecha tokko laali jechoonni inni beeku jira jechoota siyaasa keessatti deddeebi'anii ka'a. Jechi kuni kanan qabu jedhe. Jecha akkanaan qabu jedhe. Jechi kun adeemsa siyaasaa keessa kan reefu dhufeedhaan jedhe. Tole erga inni akkas ta'e kana jedhu jedhe jecha biraa wannan deebisuuf hin dhabe. Galmee jechoota hedduu bitatee deebee Chaayinaatti gale. Geerarsaa caaluu kan birbirsa gooroo fi kan boolee kana barreeffamatti naa jijjiiraa jedhee fudhatee gale. Maal jennaan achirratti artikiliin barreessaa jedhe. Qorannoon barreessaa. Akka malee nan barsiisaa namoota hedduu akka malee itti gammadu afaan akkaatti salphaa kan akkamitti wallaallee. Egaa keenyaa akkamitti itti cimaa yoo jenne tulluu cuqqaalaa inni jala qotaa inni alaalaa itti irreeffataa akka jedhan sana. Egaa warqeen yoo harkaa qaban baala yoo harkaa dhaban immoo caala. Dur yeroo afaan kun afaan barnootaa afaan barreeffamaa afaan hojiin ta'in mararsiifannee yeroo jalqabaa akkasitti akka gaariitti barachaa turre. Amma dhiboofnee akkamitti dogoggorraa yoo jenne gaaffii guddaadha. Faayidaa isaatti yoon dhufe addunyaan kun saffisa guddaadhaan jijjiiramaa jirti. Dur uummata afaaniin beekumsa walii dabarsurraa gara uummata barreeffamaatti yeroo teknooloojiin barreeffamaa dhufu taappiraayitariin kun manni barnootaa baramee kitaaboleen maxxanfamuu jalqaban kun biyyoonni hedduu afaan irraa gara barreeffamaatti ce'an. Uummanni Oromoo gara haga dhiyeenya haga kufaatii dargiitti uummatuma afaaniin beekumsa isaa waliif dabarsu ture.
ergasii barreeffamatti seennee jirra. Waa hedduun deemameera. Afaan kun immoo ofuma isaati saffisaa ajaa'ibaatiin guddachaa jira. Amma ce'umsi biraa dhufee jira. Afaan barreeffamaa irraa immoo afaan teeknooloojiitti. Uummata teeknooloojii. AI yookiin artificial intelligence kun waa hedduu jijjiiraa jira. Aadaa keenya, afaan keenya, sirna keenya, haala jiruuf jireenya keenya arkaayif gochuu akka qabnu. Googiliin kun waa hunda sirna keenya, eenyummaa keenya arkaayif gochuu akka qabnu. Addunyaa waa'ee kee baruu barbaade achuma seenee waan barbaade akka argachuu danda'u garasitti ce'aa jirra jechuudha. Isaaf immoo qubeen sirnaan barreeffamuu qaba. Qubeen sirreessine taananii wanti keenyummaan kee jal'atee achirra galaa jechuudha. Dogoggoran taane addunyaaf dabarsuu danda'a jechuudha. Fakkeenyi gaarii Google Translationii keessa akka galu afaan Oromoo duula adeemsisnee karaa afaan Afrikaa Association duula guddaa adeemsisnee eenyutu achirra galchaa ture baay'inaan afaan Oromoo baay'inaan dubara biyya Arabaa jiranidha. Baay'inaan ijoolleedhuma sooshaal miidiyaa kanarra oolanidha. Ogeeyyii afaanicha qulqulleessanii miti jechuudha. Amma inni hanqina mataa isaa Google Translationii sanarratti qulqullinaan galchuu dhiisuun hanqina guddaa uumee jira. Tarkaanficha akka bareedaatti akka gaariitti hafuuna. Akka gaariitti fudhannaa qulqulleessinee galchuu dhabuun keenya garuu akka hanqinaatti kaasna. Ammas faayidaan isaa maalidha yoo jenne aadaa kee addunyaatti beeksistaa, eenyummaa kee addunyaatti beeksistaa, dhaloonni dhufu kuni barreeffamaanis ta'ee miidiyaaleerraa, intarneetirraa waan baratu kana qubee sirriitiin hin galu yoo ta'e dogoggora hiikaa fidaa. Dogoggorri hiikaa sun immoo safuu hawaasaa kan dabsu ta'uu danda'a. Waan hiikan taane kan kennu ta'uu danda'a. Waan balaa guddaa baatu ta'uu danda'a. Fakkeenya kaasnu laata. Fakkeenya gaariin sii kaasa. Kitaaba tokko naannoo Gujii kanatti maxxanfameeti akka aadaa Oromoo Gujiitti jechi tokko baay'ee jecha safuu hawaasaatti bu'u jira. Jecha kana keessa galchanii maxxansan. Yeroo abbaan duulaa bulchaa naannoo ture na fakkaata. Balaa guddaan uumameet kitaabni sun akka dhabamsiifamu taasifame. Qubee takkaan. Jecha tokko jecha safuu hawaasaatti bu'u. Egaa qubee dogoggora qubee of odoo hin taane filannoon jechootallee murteessaadha. Waan achi keessatti qubeen jira waan ta'eef. Qubeen jira achi keessa jechi qubee irraa ijaarama waan ta'eef. Yeroo simannaa adda addaa taasisan amma wanni guddaa kana barreessanii anaa dhufuu jedhanii barreessuuf jecha dhufu waan jedhu isaan jalqabaa sana lama yeroo taasisan hiikan taane kenna abaarsa. Dhaali aangawoota biyyaa simannaadhaaf akkasitti barreessuu. Jecha tokko moosoo isinii dabale. Eenyuma kana fakkeenyaaf aannan gurguramu jira jedhamuu fi aanaan gurguramu. Aanaa gurgura kaalaal kun biyya gurguraa jechaadha. Sigalee kan biraa wanni waraqaa ragaa barattootaa tokkoon kutaa 8 miidiyaalee hawaasaa kanarra naanna'aa ture. Saala kan jedhu kana. Jalqabaa haasaadhumaa lama taasisan. Jalqabarra dheerachuu qaba. Isaan jalqabarra gabaabsanii isa san dheeressanii barattoonni bartii wayiitii ilaalgaa hamilee ishiitiif ilaalcha ija hawaasaa keessatti hiikanni qabu. Baay'ee waan distraaktiif ta'e waan balaa guddaa fidudha. Waan safuu hawaasaatti bu'u hedduutu yeroo baay'ee nu ergu keessanis nu ergu miidiyaalee hawaasaa kanarrattis ni baasu. Gubatee fi qubatee nubee fakkeenyaaf namni jarjaree qubateef jecha gaabarreessee gubatee ta'a. Gubatee ta'a. Isa qofa miti amma. Maqaa namoota kennaa fi qannaa. Maqaas akkuma duudhaa keenya eeggate irratti qubee keenya barreessuu qaba. Ingiliffaan barreessine jedhu kennaa ta'a qannaan. Qannaanis kennaadhuma ta'a. Qannaa fi kennaa amma adda baasuu hin dandeessu. Sigalee. Kanaaf duudhaa maqaa namaati miti maqaa bareeda. Duudaa Ingiliffaan barreessine jedhaniiti dhiibbaa afaan biraa fudhataniiti duudaa jedhanii barreessu. Arraba. Arraba guddaadha. Garuu maqaan akka
hawaasichi tutti barreeffachuu qaba. Faranjoonni yoo dhufanii akka nuu ta'utti jijjiiru maqaa isaanii. Jijjiiran. Anammaa qulqulluu an jedhu Ingiliffaanis qaadhumaa nan barreeffadha. Akkasumatti maqaan keessii sirreessina maqaa koonnatu beekamoo sintu beekan jedha. Akkatti nama wal lola'u. Kanaaf maqaa barreessuu irratti illee kun duudhaa kan jedhu duudaa jedhanii barreessu. Kanaaf amma yoo sirriitti barreeffame yookiin yoo qubeeffame guddina afaanittiifis guddina biyyaatiifis gahee qaba. Yoo dogoggora akkasii qabaate immoo akkuma fakkeenyota jalqaba kaas walitti bu'insaaf illee nama saaxila rakkoo nageenyaatiif illee nama saaxila. Isa kan afaanicha ajjeesuutiin yookiin afaanicha xiqqeessuutiin kan eenyu dabalataatti rakkoo nageenyaatiif illee jechuun walitti bu'insi uumame balaa guddaa fiduu danda'a. Kan Gujii san fakkeenya fudhachuu danda'a. Balaa guddaa buusee tole gubatu jedhamee murtaa'ee tarkaanfii odoo fudhachuu ba'a. Walitti bu'insa fiduu danda'a. Safuu hawaasaa cabsuu danda'a. Waan baay'eetu jira. Deebi'ee beekumsatu ittiin darba miti yeroo barreeffamoota kan. Barataan qubeen sirreessu taanaan dubbisee subachuu hin danda'u. Qulqulleessanii akkamitti akka dheeratu akka jabaatu akka gabaabbatu irra buuta hudhaa kanan beekan taanaan kana bira darbee immoo filannoo jechoota hedduu sirriitti hin beekan taanaan dubbisanii beekumsa gahaa argachuu hin danda'ani. Barreessanis beekumsa gaarii dabarsuu hin danda'an. Namoonni kitaabota maxxansan hin argina yeroo baay'ee dogoggora qubee achi keessatti qabu. Akkuma safuu hawaasaa cabsuu danda'u, akkuma walitti bu'insa uumuu danda'u, beekumsi wanti barreessinu sun dabarsullee irraa hanqatuu danda'a. Irraa hanqatuu qofa yoo doon taane balaa qabaachuu danda'a. Hiikan taane qabaachuu danda'a. Beekumsa dabarsuu barbaanne san dhiisee waan biraa dabarsuu danda'a. Guutuun ta'uu walumaa galatti biyya ijaaruun afaanicha qulqulleessurraa eegala. Uummata ijaaruun afaanicha qulqulleessurraa eegala jechuudha. Egaa amma sadarkaa gaariirra jireenya afaanichi gara qubeetti kan dhufaa jiru. Osoo inni yoo qubeen sirreeffamaa deema afaanichi sadarkaa wanni irra jira. Afaanichi kan guddateef qubeessuun rakkoo osoo hin qabaatin osoo hin taane osuma qabaatuyyuu ofuma isaatti saffisa guddaan guddachaa jira. Ka'umsi rakkoo kanaa eessa amma akka barsiisaatti waa qorataniitu hidhetii yaada waan ta'eef ka'umsi yookiin maddi rakkina qubeessuu sirnaan barreessuu dhabuun sun eenyu bira jira eessa jira mana barnootaa moo waajjiraalee mootummaa biratti moo miidiyaa biratti moo eessa maddisaa kan jennu maaliif yoo madda irratti waa haasofnee furmaata isaatiif hin barbaannu taanaani rakkinicha furuu hin dandeenyu waan ta'eef. Maddi rakkoo mootummaadha. Akka waliigalaatti maddi rakkoo mootummaadha. Akkamitti? Mootummaa kam? Mootummaa naannoo Oromiyaati. Tokkoffaa seektera isaa ilaallu. Caasadhuma bulchiinsa seekterootuma waajjiraaleedhuma mootummaa naannoo Oromiyaa fudhan. Afaan hojii afaan Oromooti miti. Garuu maqaaf afaan hojii afaan Oromoo ta'e malee afaan biraa haasa'u. Afaan waliigaltee afaan biraati. Barreeffama irratti caccabee jira. Caasaalee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti afaan waliigaltee hundi afaan biraati. Yaanni galmeessi ciin jedhu. Yaanni yajijjiirra gucaastii muluu jedhu. Argite ijaaf gurra isaa balleessan. Ijaaf gurra isaa balleessan. Kuni qabatamaadhaan biiroolee Oromiyaa hunda yoo dhaqne waan akkasii argite. Barreeffama dogoggora harki caalu dogoggora tokko. Lammaffaa yeroon barnoota Oromiyaa itti gaafatamummaan isaa caffee Oromiyaatiif miti. Rakkoo bulchiinsa waajjira pireezidaantii irraa jalqabee biiroo barnoota Oromiyaa seenaa jechuudha. Maaliif? Namoota ofiinuu qubeen hin sirreessine barsiisaa afaan Oromoo godhanii ramadu. Namoota qubee ijaaf gurra isaan sirreessine barsiisaa afaan Oromoo godhanii ramadu. Namoota barnootan hin milkoofne kutaa gadiitti tokko hanga afuriitti akka barsiisan godhanii qacarrii ummataatiin maaliidhaan ramadu. Ani gara gadii barsiisan ture argeera bara. Barattootatu ofii maatirraa karaa adda addaa waan baratanirraa barsiisaa ilaa sun sirrii miti barsiistuu ilaa sun sirrii miti jedhanii barattoota xixiqqootu barsiisota barsiisaa oola taa'eetu. Kanaaf barsiisonni sun eessatti baratan jechuun
dakaa osoo hin baratin yoo dhufan akkasumatti gara gubbaarratti qofa baratanii san booda barsiisaa ta'uun sun jira. Amma yeroo hedduu kan ka'umaa inni ka'umsi madda kanaa dakarratti warreen jedhantu jira waan ta'eef madda isaa eessa kan isin jedhe. Dhuguma osoo waan dakatti furamu osoo ta'e amma dhimmi kun jechuun mana barnootaa oolmaa daa'immanii irraa jalqabamti mana barnootaa barnoota dileetiin kan waliin wal qabate jechuudha. Kanaaf achirratti osoo hin sirratini namni sadarkaa ol gahee wanta sana sirreessuuf yookiin sirnaan qubeessuuf yaaluun hanqina mataasaa qabaachuu danda'a waan ta'eef dakattoo oolmaa daa'imman irrattoo yookiin maal jechuu dandeenya. Barsiisaan summee barnoota idileen duraa jedhama amma oolmaan daa'immanii jireetti baadiyyaatti barnoota idileen duraa jedhamee kanaaf achitti rakkoon hin jiru. Achitti kan barsiisus mee barsiisaadhuma dhuguma. Barsiisaan sun garuu eessaa ka'e? Barsiisaan suni warra barnoota milkaa'uu dadhabee dharra caalle. Warra kutaa 10tti barnoota dhabe. Qacarrii ummataatiin hin jiru barsiisaan gara gadi. Qacarrii ummataatiin jedhu ofiiwuu milkoofnee barnoota dhabee barsiisaadha laal. Egaa sun rakkoo ta'uu danda'a akkuma biyyaatti hir'ina barsiisati. Garuu ani yuunivarsiitiitti barsiisuu irra gadi bu'ee odoon barattoota tokko kutaa gadii irraa tokkorraa yookiin oolmaa daa'immanii irraa fudhee odoon aga yuunivarsiitiitti dhufee natti tola. Biyyoota adda addaa muuxannoo biyyoota guddatanii yoo fudhan piroofeesaroota ramadama gara gadiitti. Kanaaf ijoollee sirnaan qabuuf. Vicious circle jetti faranji. Vicious circle jechuun rakkoo wal xaxaa keessaan baamnee jira. Otoon beekin dhufu yuunivarsiitii galuu yuunivarsiitiitti sirreessuun hin danda'amu kolleejjiiwwanitti sirreessuun hin danda'amu. Dhaabbileen barnoota olaanoos qeeqamaa jiru. Isaanis qeeqamaa jiru itti dhufna. Garuu karkileemii qabu dhaabbileen barnoota olaanaa kolleejjiiwwan yuunivarsiitiiwwan karkileemii waan barsiisan qabu waan taa'e isa barsiisu malee gaddeebi'anii qubee sirreessuu sana hin barsiisan. Egaa akka leenjiitti rakkoo kana hubatanii leenjii addaatiin waan kana sirreessuun barbaachisaadha jedhee namana. Garuu otoon sirreeffatiin ba'u baay'een isaanii otoon sirreeffatiin hin ba'u. Osoo jennu amma isin kana kaastan dhaabbileen barnoota olaanoos ni qeeqamu. Barsiisonni dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti barsiisanis ni qeeqamu. Maaf qeeqamu kan barnoota afaan Oromootiin digirii jalqabaa yookiin digirii lammaffaa baratanis warreen barsiisantu jira. Isaan birattis rakkinni jira waan ta'eef amma kan isin kaastanii tarii akkuma hanqina barsiisaa waliin wal qabatee namni kutaa 10ttis haa ta'u kutaa 12ttis waa xiqqoo hubannoo qaba namni jedhu barsiisuu danda'a yoo seerallee ta'uu baate jechuukooti. Waan rakkoo bakka sana cufuuf yookiin hanqina sana furuuf jecha achi garuu immoo gaaffiin koo inni tokko innumti dhaabbilee barnoota olaanoo keessa seenee baratee deebee barsiisu sunuu sirnaan qubeessuu hin danda'u. Sana wajjin wal qabatee immoo barsiisonni dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti barsiisanii isa kanaaf itti gaafatamuu qabu warreen jedhan immoo kaasantu jiru. Jira sun. Jira akkamitti jira. Otoo qubeen sirreessine dhufanii yuunivarsiitii kolleejjii ga'u akkuma dura jedhe. Daka. Kolleejjiiwwan yuunivarsiitiiwwan immoo koorsiiwwan barsiisuu qaban qabu. Barsiisan hundi koorsii barsiisuu qabu qabu. Ani koorsiiwwan ogbarruun barsiisa yoo ta'e koorsii sana sa'aatiin taa'eef jira yeroon kennameef jira qabxileen achi keessatti barachuu qaban jiru koorsii sanan barsiisa. Kan xiinqoo barsiisus sanuma barsiisa. Kan seerluga caasluga barsiisus waan koorsuma sana barsiisa jechuudha. Addatti silaa wanni gochuu qaban wanni fudhu akka kolleejjiiwwanis yuunivarsiitiiwwanis sadarkaa barattoonni kun irra jiran adda baasee assessmentii wayii madaalli wayii kennee akkuma isaan jalqabaniin leenjii addaa dabalata tuutoriyaalii addaa kennuun barbaachisaadha. Ga'oomsuuf jechuudha. Sanaan ala garuu koorsii barsiisuu qabuun barsiisa waan ta'eef amma koorsii sana dhiisee qubee sirreessuu barsiisuuf yeroon hin gubataa wanni karkileemiidhaan alaa hin ta'u. Kanaafuu rakkoon yuunivarsiitii yeroo dhufanii rakkoo dakaa qabatanii dhufanidha. Yuunivarsiitiiwwan kolleejjiiwwan wanni gochuu qabanii fi gochuu dhiisan gochuun irra jiru sadarkaa barattoonni kun irra jiran adda baasanii jalqaba odoo gara koorsiiwwan ittiin seenini
barsiisonni dabareedhaan rakkoo qubee kana furuu irratti leenjii addaa kennuu qabu. Barnoota addaa kennuu qabu. Ga'oomsanii gara koorsii idileetti galchuu qabu. Isa kanarratti nan fudha. Kana gochuu qabna. Kolleejiiwwan gochuu qabu. Yuunivarsiitiiwwan kana gochuu qabu. Kanaan ala garuu rakkoo dakaa dhufee dugdatti nu fe'amee ittiin gatantaraa jira yuunivarsiitiiwwan irratti. Hayyee. Egaa rakkoo sirnaan qubeessuu kana akka hayyuutti akka barsiisaatti guutumaa guututti dhabamsiisuu moo xiqqeessitu danda'ama? Yoo irratti hojjetame. Dhabamsiisuun ni danda'ama. Akkamitti danda'ama? Barataan qubeen sirreessin dareetti akka hin darbine gochuun ni danda'ama. Barataa bira odoo hin gahin barsiisaa calaluudha. Barsiisaa dhuguma afaan Oromoo barsiisuu danda'e. Barsiisonni afaanichaan ga'umsa qaban. Qacarri uummataas haa ta'u afaan Oromootiin namoonni kennaa addaa qaban jiru. Barnootaan garuu otoo milkaa'in hafan. Namoota afaanichaan kennaa addaa qaban afaanicha akka barsiisu gochuudha. Rakkoon barsiisaa jiraate gara gadiitti. Sadarkaa olaanuttis barsiisota afaan Oromoo kanas irra deebi'anii sakatta'uudha. Irra deebi'anii ilaaluudha. Ga'umsa isaanii, mala baruu barsiisuu isaanii sirriitti sakatta'uun barbaachisaadha. Erga barsiisota sakatta'aniin booda barataan keessattuu gara gadiitti otoo qubee sirriitti hin sirreessin dareetti akka hin darbine gochuudha. Hojii guddaan barsiisan hojjetus bara akkuma seera barnootattuu dandeettiiwwan afaanii kana qulqulleessanii akka beekanii fi qoyyaboota herregaa qulqulleessanii akka baranidha sadarkaa gara gadiitti. Kana akka kutaa 3tti yoo baay'ate haga kutaa 3tti qulqulleessuu ni danda'u ijoolleen. Inni guddaan garuu mootummaadhaatti gaafatamaan kanan jedhe xiyyeeffannootti kennuu qaba mootummaan. Gara furmaataa booda itti dhufuu dandeenya. Kanaaf amma sirreessuuf rakkoo kana xiyyeeffannootti kennee qajeelfama kallattii yoo kaa'e mootummaan naannoo Oromiyaa guutuutti rakkina sana dhabamsiisuu hin danda'amu. Furamuu danda'a. Tokkoffaa leenjii adda addaa akkuma yeroo qubeen jalqaba dhufee leenjii adda addaa. Eenyuuf leenjii naa kennamu? Barsiisotaaf? Hunda. Barsiisota akkaataatti sakattaan keessaa tokko barsiisota leenjisaati ga'umsa isaanii mala baruu barsiisuu isaan fayyadaman dandeettii qubee isaan dandeettii afaanichaa qabanii sakatta'uun kan danda'amu leenjiidhaan. Leenjii gabaabaa afaan Oromoo barnoota birootiin leenjiin kennama yeroo adda addaa afaan Oromootiin hin jiru. Imaammata afaan yeroo qopheessinu kana kaasan barsiisonni. Afaan Oromootiin namni leenjii jedhee yeroo jalqabaatiif waa'ee afaan Oromoo nu gaafate siniidha. Nuti immoo leenjii nu kennuuf seeneedha. Imaammata afaan dhalootaan barsiisuu natu akka Oromiyaa fi akka Gaambeellaatti tiim liiderii ture natu deeme. Afaan Oromootiin leenjiin hin jiru waan ta'eef leenjii kennu barsiisota irraa jalqaba. Barsiisota barattoota immoo sadarkuma jiran irratti ga'umsa isaanii sakatta'anii leenjii dabalataa kennu barsiisonni adda addaatti wal jijjiiranii kennuu ni danda'amu. Inumaa fuula haaraa argu kutaa tokko kan jiran kutaa lama kan jiran barsiisan adda addaan afaan biraas barsiisu dhufee yoo kenneef barataan cimaa deemti. Akkasumatti haga gaaratti sirreessaa deemuudha. Hunda caala immoo hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaatiif leenjiin ni barbaachisa. Yoo akkas ta'e rakkoon furamuu danda'a. Ani manni murtii naaffeeranii buraayyuutti rakkina qubeetiin dhugaa uummataa dabuun akka danda'u leenjii kenneen jira. Ofii naaffeeranii hubatanii rakkoo kana jechuudha. Immoo gara sanitti dhufuuf deema. Akka fakkeenyaa fi wanti kun akka furamuu fi anis gaheen qabaa barsiisaa qulqulluunis gahee qabu waan ta'eef amma akka barsiisaatti keessumattuu dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti barsiisu tokkotti maal hojjechaa jirtu? Qubeen kun akka inni sirratuuf yookiin rakkoon sirneessuu qubee waliin wal qabatee jiru kun akka inni furamuu fi akka dhuunfaatti wanti socho'aa jirtan jira laata kan jedhu gaaffii koo ture yaada kana na kaastaniin. Baay'ee gaariidha. Akka dhuunfaatti ani akka qulqulluu ijootti gumaachan gochaa jiru keessaa tokko kunoo miidiyaalee irratti rakkoo kana saaxiluudha. Miidiyaa karaa feesbuukii kiyyaa miidiyaalee adda addaa reediyoodhaanis televezyiiniidhaanis gaazexaadhaanis yeroo hunda nan dubbadha tokko. Lammaffaa seektarri hundi waajjiraalee mootummaa haala naa mijeessanii leenjii kennee guyyaa 5 rakkoo sana %50 ol salphisuu nan danda'a. Guyyaa 5
manni murtii agalatooman buraayyuu irraa naaf feeranii manneen murtii shaggar kana hunda isaanii karoora qabadheen jira. Bilisaan leenjii kennee rakkoo kana furuudhaaf. Maaliif xiyyeeffannoo itti kennamnaan guyyaa gabaabaadha, guyyaan shangaadha rakkoo kana furuudhaaf. Sadarkaa olaanaatti deemullee baatu rakkoo bu'uuraa furuudhaaf guyyaan shangaadha. Barsiisonni afaanii hundi naannoo isaaniitti leenjii bilisaan otoo kennanii dirqama ogummaa isaanii baatu. Sektara mootummaa, manneen murtii, caasaalee bulchiinsaa, akkasumas caasaalee barnootaas, aadaaf turizimii otoo leenjii kennanii rakkoon kun furamuu danda'a. Tokkoffaa sektoroonni hundi waan kana rakkoon kun jiraachuu hubatanii qophii ta'anii hayyoota illee affeeruu qabu. Lammaffaa hayyoonni qophii ta'uu qabu. Bilisaan leenjii kana kennanii rakkoo kana furuudhaaf. Akka hayyoota garee hayyootatti yuunivarsiitiiwwan qorannoo kana ni dhiyeessina. Konferensii adda addaa ni qopheessina. Akkasumas joornaalii adda addaa irratti ni maxxansina. Rakkoon kun jiraachuusaa ifa baasaa jirra karaa adda addaatiin jechuudha. Rakkoo kana furuudhaaf immoo akkamitti hojiitti kama yoo jenne qaamoleen dhimmi isaanii ilaallatu adda duree mootummaa naannoo Oromiyaa, biiroo barnoota Oromiyaa, biiroo aadaaf turizimii Oromiyaa, giddugala qorannoo Oromoo, waldaa qorannoo Oromoon dhiyeenya hundeeffame garee yuunivarsiitii fi kolleejjiiwwan muummee afaanii kana hunda ilaallata. Baajata barbaachisaa. Baajatni sun maddi baajataa murteessaadha. Mootummaan ramaduu danda'a. Yookiin immoo dhaabbilee adda addaa irraa gaafachuun ni danda'ama. Qaamoleen kun hundi itti gaafatamummaa qabna jechuudha. Hayyoonni yuunivarsiitiiwwan muummeen afaan itti gaafatamummaa qabna. Biiroon aadaaf turizimii Oromiyaa adda dureedhaan sektara caasaa haga dakaatti haga gandaatti diriirsee hojii kanarratti hojjechuu qaba. Biiroon barnoota Oromiyaa afaan barnoota barsiisuun dura afaanicha barnoonni ittiin kennamu qulqullinaan hojiirra ooluusaa mirkaneeffachuu qaba. Namni barattoonni afaan hin qulqulleessine akkamitti dubbisanii hubatu, akkamitti barreessanii hubachiisu, akkamitti barnoonni galaaf. Kanaaf utubaan barnootaa qubee sirreessuudha waan ta'eef biiroon barnoota Oromiyaa adda dureedhaan itti gaafatamummaa qaba. Haa ta'u qubee kana wajjin wal qabatee dhimma kana maaf kaasni seetanama jechuun akka dhimma keenyatti kan taasisnee fi afaan kun qubeen kun salphaatti hin dhufne kolugalturraa sadarkaan asirra ga'e namni aarsaa meeqatti kaffalee itti cabeet itti du'eet akkuma jedhu lubbuutti dhabeet salphaa fakkaachuu danda'a wanti qubee garuu akka lubbuutti lakkaa'amu waan ta'eef yoo qubeen kun sadarkaa gaariirra hin jiru taanaan yookiin rakkoon qubeessuun kun heddummaachaa yoo dhufe afaanichi waan inni hin duuneef hin qabu. Kana wal qabatee gaaffii qubeen kunuu mijataa miti qubee biraa fayyadamaa warri jedhanii dogoggoroota uumamu kana akka sababaatti kaasu. Kanaan justify godhachuu mirkaneeffachuu yaalu jechuudha warrumti qubeen kun akka hin jiraanne akka badu barbaadan. Lakkii qubeen kun kunoola dogoggora akkanaa qaba jedhanii kanaan justify godhachuu yaalu jechuudha. Duula diinota afaan Oromoo, duula diinota uummata Oromoo illee nurratti bansiisee jira jechuudha dogoggorri qubee kun. Kabiraa biyyoonni guddatan addunyaa kanarratti afaan ofiin baratu. Afaan isaanii immoo aga kana salphaa kennataa miti keenya saayinsiidhaaf illee baay'ee mijataadha. Baay'ee mijataadha kennataadha saayinsiidhaaf. Akka salphaatti barnoonni namaa gala warri amma kolleejiitti afaan Oromoon dippiloomaa isaanii baratanii akka salphaatti namaa galeedha. Sirriitti mirkaneessu jechuudha. Anis argeera qabatamaadha. Barattoonni aga yuunivarsiitiitti barnoonni saayinsii hawaasaa, saayinsii uumamaa, fayyaa, teekinooloojii hundinuu afaan Oromoon otoo nuu ta'e haga digirii maastersii PhD'tti uummanni Oromoo addunyaa kanarratti uummata tokkoffaa ta'a beekumsaan jedhanii kaasaniiru. Yaa afaan ofiitiin gaafa barattu milkooftan gaaffii. Rakkoon afaanii suni hin salphataa fi beekumsa hubachuun immoo itti salphata. Amma Chaayinaa fudhannee Kooriyaa biyyoota Awurooppaa hundi afaan ofiin baratu. Afaanonni warra Awurooppaa kun garuu amma afaan Oromoo kana salphaa ta'anii miti. Aga afaan Oromoo kana kennataa ta'anii miti. Kanaaf afaan Oromoo fuulduratti akka hin deemne akka milkoofne kana caala kan taasisu dogoggora qubee uumamu kana jechuudha. Garuu waan akka salphaatti sirreessuu dandeenyu kanadha jechuudha. Kanaaf eenyurraa maaltu eegama akkamitti haa qabsoof jechuun qabsoo barbaada waan ta'eef wanti kun
akkamitti haa qabsuuf jalqaba waan kaastan qabdu dhaabbilee barnoota olaanoo akkasumas biiroon aadaa fi turizimii warri mootummaa waan akkasii jenneerra. Kanaaf isaan kun waliin ta'anii waan kana sirreessuuf rakkoo waan uummataa waan biyyaa waan naannoo waan ta'eef akkamitti qabsaa'uun danda'ama. Isin warri miidiyaa keessattuu Fanaan jalqabdaniirtu mee itti deema biiroo barnoota Oromiyaas dhimma kana dubbisa maal hojjechaa jirtu jedhaan isin ilaallata. Qubee odoon sirreessine caasan barnootaa akkamitti barnoota barataanii bu'uurri utubaan barnootaa silaa afaanichi qulqulleessee dura odoon beekne akkamitti barachaa jira jedhaan sektara aadaa fi turizimii Oromiyaas sektarri caasan keessa naga gandaatti jiru maal hojjechaa jira kana oon sirreessine. Waldaa qorannoo Oromoos giddugala qorannoo Oromoos hayyootas kolleejjiiwwan keessattuu kolleejjiiwwan naannoo Oromiyaa afaan Oromoo kanarratti hojjanne maal hojjettu jedhaan hayyootas nus itti gaafatamummaa qabna. Ani akka dhuunfattis akka garee hayyoota yuunivarsiitii Finfinneettis waan dandeenyu gumaachuuf tattaafachaa jirra. Ammas qophii waliin wal qabatee si'anni tokkoon gaaffii gaarii naa kaaste akaadaamii afaan Oromoo hundeeffamuu qaba kan jennee gaafachaa turre har'a miti jijjiirama kanaan dura. Kallattiin kaa'amee ture biiroon barnoota Oromiyaa akaadaamii afaan Oromoo akaadaamii afaanii fi aadaa Oromoo haa hundeessu. Itti gaafatamummaan isaanitti kennamee ture caffee naannoo Oromiyaa irratti akaadaamiin aadaa fi afaan Oromoo hundeeffamee qaamni komatamu sila akaadaamii sana ture. Kanaaf hundeeffamuu qabaan inni jala muramee qaata biiroo barnoota Oromiyaatti kenname itti gaafatamummaan isa laallatas waan ta'eef. Kanaaf asirratti biiroon barnoota Oromiyaa maaf yeroo laagim sana qorannoo laagim caffeedhaaf yeroo isa kan har'aa jijjiiramee waan akkasirraa jalqabe duraa duuba qubee jijjiiranii sirna bu'uura saase sirluga saase kan diigan yeroo sana caffee guutuun bakka jirutti qorannoo sana gaafa dhiyeessinu waltajjii sana irratti biiroon barnoota Oromiyaa har'aa qabee itti gaafatamummaa fudhatu akaadaamii aadaa fi afaan Oromoo yaa hundeessu kan jedhame. Kana kabiraa afaan Oromoo birsaga 8 qaba. Birsaga 8 birsaga jechuun sagalee wal bira hiriiree jecha uumuu jechuudha. Birsaga 8 kana namni salphaatti adda baafata. Birsaga 8 kana adda baafannaan immoo qubee hunda goggortu. Ofumaa birsaga kam keessatti 8 san keessaa kamidha jettee madaaluu dandeessaa iddoo dogoggoraa argatta jechuudha. Afaan Oromoo barsiisuufis ta'ee dogoggora irraa of hambisuudhaaf birsaga 8 san baruun murteessaadha. Namni akkamitti ishii kan adda baafateetu ofumaayyuu of sirreessuu dadhaba kan jedhudha yeroo baay'een gaaffinatti ta'u. Gara furmaata isaatti yoo dhufne qaamolee dhimmi ilaallatu kana hunda dubbisaatii walittis nu fida. Walittis nu fida biiroo barnoota Oromiyaatiin aadaa fi turizimiidhaan giddugala aadaa Oromoo kan ture amma giddugala qorannoo Oromoo ta'ee jira. Isaan dhimmi ilaallata. Dhiyeenya kana waldaan qorannoo Oromoo hundeeffamee jira. Isaanillee dhimmi ilaalla. Kolleejjiiwwan naannoo Oromiyaa adda dureedhaan dhimmi isaan ilaallata. Yuunivarsiitiiwwan muummeen afaan Oromoo dhimmi isaan kallattiin isaan ilaallata. Hayyoota Oromoo akka waliigalaatti immoo nu ilaallata. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo kallattii kaa'uu qaba amma sirra deebi'ee kanan jedhu xiyyeeffannoodhaan namni afaan Oromoo qajeelcheen barreessine akka yakka hojjetetti heera biyyaa akka heera naannoo Oromiyaa akka cabsetti kallattii kaa'uu qaba sirriitti jala muree seektara isaa dabalatee jechuudha. Kan biraa qubee qofa odoo hin taane afaan aadaa keessaa madda. Dhaloonni ammaa aadaa irraa fagaatee walanqisii qilleensa irratti hafe miidiyaa hawaasa irratti hafe dhaloonni kun afaan Oromoo miidhagina aartii qaba. Miidhagina aartii san akka gonfatu kan taasise afoola mammaaksawwanii jechoota aadaa keessaa maddan itti fayyadama isaallee amma akkaataadhuma haasaa keessatti illee dhaloonni ammaa jechoota aadaa keessaa maddan kana fayyadamaa hin jiru. Jechoota dhama hin qabne fayyadamaa jira. Obboleessiin jedha. Obboleen beeknu dubartiidhaan jetta. Yookiin obboleettii yookiin dubartii kabajaan dubbisuu barbaadde obbolee jechuu ni dandeessa. Obboleessiin jedha isuma dhiira kana. Kanaaf waan baay'ee dhaloonni kunis of ilaaluu qaba.
hagam duubatti deebinee jechoota afaan Oromoo aadaa keessaa maddan kana fayyadamaa jirra. Jechoota akkamitti fayyadamaa jirra yeroo haasofnu yeroo barreessinu. Jechoota guyyaa keessa uumamte jechoota miidiyaalee hawaasarra jirtu kuni hidhata aadaan qabu baay'eensa. Kanaaf itti fayyadama dhaloonni illee of ilaaluu qaba itti fayyadama afaanii kana hagam jechoota keenya sooressa miidhagina aartii qabu kanatti fayyadamaa jirra. Hagam dubbisaa jirra kan jedhu of ilaaluu qaba. Osoo nu yaada osoo waan kaase kan hin barbaadu tokko maanni miidiyaa hawaasaa kana yoo sirnaan itti fayyadamne eenyu qubeessuu sanallee ittiin barsiisuu dandeenya. Sochileen tokko ta'aa turan. Sochiin sun waan yoo xiqqaate nama kakaasa jechuudha. Gaafa wal kakaastu miti gaafa rakkoo walii qabdu sana gaafa walii mari'attu rakkinichillee dhuguma egaa anis ana biras rakkoon kun jira qaama biraa rakkoon kun jira haa furamu kan jedhu darbee akka qabsootti miidiyaa hawaasaa irratti yeroo taasifamu jira. Kanaaf miidiyaa hawaasaa kanallee yoo sirnaan itti fayyadamne rakkina kanallee itti furuu dandeenya kan jedhu. Miidiyaan hawaasaa sirnaan itti fayyadamnaani beekumsa hunda harka irratti sii fida. Afaan qofa odoo hin taane beekumsa addunyaa kana. Warrumti rakkina qubee qaban kun miidiyaalee hawaasaa irratti fayyadamanii barachuu danda'u. Fakkeenyaaf zuumii fayyadamee namni garee uumee afaan irratti akkaataatti diinagdee ofii hundeeffatan irratti namni bilisaan amma garee hayyootas qindeessee barsiisaa jiru jira. Kanaafuu miidiyaalee hawaasaa waan gaariif itti fayyadamuu ni dandeenya. Otoo immoo qubeessuu barreessuu hin danda'in waan hin taane waan kallattiirra nu dabsan achirratti barreessaa ooluun afaanichas balleessuu ta'a ofiifis kallattiirraa baduu ta'a jechuudha. Kanaafuu of daangessinee waan gaarii qofaaf itti fayyadamuu qabna. Namoonni miidiyaalee hawaasaa irratti barreessan immoo dura qubee sirreeffachuu yaaluu qabu. Achirratti baay'inaan caccabeetoo kan barreeffamu hin argina. Kanaafuu qubee sirreeffachuun barbaachisaadha. Miidiyaalee hawaasaa kana itti wal barsiisuu dandeenya. Sun waan gaariidha. Waan hin taanee fi qubee odoommoo sirreessin garuu akkuma argine achirratti wanni jechuun fakkoommiin taane achirratti uumaa jechuudha. Haa ta'u. Egaa dhimmi keenya guddaan kan Fana Media Corporation kan Har'aa dogoggora qubee sirnaan qubeessuu yookiin rakkoo qubeessuuniin wal qabateeti. Marii keenya kanarraas hawaasni daawwataan waan hedduurraa hubachuu danda'ee yaada. Gaafa waliin mari'atan guutumaa guutuutti rakkinichaa furamuu baatullee garuu yoo xiqqaate hanga ta'e tarkaanfiin tokko gara fuulduraatti hin deemamedhe waan yaannuuf dhimma kana kan qopheessine. Egaa isinis wanti kun na ilaallata waan uummata kootiti waan naannoo kootiti waan biyyaa ta'ettanii istuudiyootti nuuf argamuudhaan dhimma kanarratti marii bareedaa waan waliin taasifneef ulfaadhaa galatooma. Isinis waan naaf feertaniif hedduu galatooma jabaadhaa itti fufa mariin kun itti fufu. Amma rakkoon kun furamutti mariin keenya itti fufa. Oromiyaan bal'oodha akka Afrikaatii mana Oromoo bal'aadha. Hayyoonni Oromoo jiranis immoo naannoo isaaniitti dubbachuu qofa otoo hin taane rakkoo kana furuu irratti hojjechuu qabnaan jedhu asumaan dhaamsa dabarsa. Ulfaadhaa irra deebi'e. Galatooma ayya. Kabajamtoota daawwattoota Fana Media Corporation podcast keenya irraatiin dhimma sirnaan qubeessuu waliin wal qabate yookiin rakkoon qubeessuu eessa jira maddisaa akkamitti immoo furamuu qaba yoo maaltu hojjetame akkuma jalqaba kaasaa turre yoo maaltu hojjetame immoo rakkinni kun furamuu danda'a dhugumatti rakkoon sirna qubeessuu kun dhabamuu danda'a moo sirreeffamuu danda'a kan jirratti mari'achaa turre yoo sirriitti hojjetame akkuma amma daawwachaa turtan yoo sirriitti sirnaan eenyumtu warri miidiyaas haa ta'u gama mootummaatiin akkasumas seektaraaleen hundumtuu waan nurraa eegamu ni hojjenna taanaan rakkoon amma jennee kun rakkoon amma jiru kun furamuu danda'a. Yoo afaanichi guddate yoo qubichi guddate immoo nutis walumaan gara fuulduraatti addunyaa wajjin dorgomaa taana waan ta'eef hundi keenya gahee keenyaa baanuu dhaamsa keenya barsiisaa qulqulluu ijoo yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa afaanii fi ogbarruuti akkasumas immoo qorataa aadaati isaan wajjin kan marii taasifne kanaaf jalqabaa kaasanis isaan xumura qophii keenyaatti nu waliin waan turtaniif ulfaadhaa galatooma isiniin jenna fayyaa ta'a.